muddamaa godinaalee Oromiyaa akka Gujii fi Wallaggaa irra jiru hatattamaan kaafamuu qaba jedhu jiraattotni magaalaa Shaashamannee. Jiraattotni OMN fi yaada isaanii kennan madaan Oromoon bakka tokkotti madaa'uu madaa Oromoo maraatii jedhanii jiru. Abdii Tufaatu dubbise. Komanni poostuu nagaa biyya aangoo qabatee as godina lamaan kanarratti hawaajamee lubbuun nama keenyaa dhaabbataa jira. Kaleellee lubbuun nama keenyaa du'aa ture adhallee sanuma. Kanaaf kana duuba isaa maaltu jira waan jennu waa baay'ee waan nama gaddisiisaati. Oromiyaa guutuu miidhanitti yaadamuu qaba wanti kuni. Fakkeenyaaf miira qoqqoodiinsaa uumaa jira wanti kun. Fakkeenyaaf qeerroon tokko giddugaleessa Oromiyaa Finfinnee taa'ee yookaan Amboo taa'ee yookaan Shaashamannee keessa taa'eetiin akka inni itti qabsoo yeroo ammaa kana siyaasammaan kana mootummaan kun uummata keenya irra gaggeessaa jiru kana itti ilaaluu fi akka qeerroon Wallagga lixa keessa jirtu mootummaa kana itti ilaaltu differentiate godhaa jira wanti kun garaagarummaa fidaa jira. Harkuma waraanuma kaleessa rukutamu har'allee yookaan rukutamu ta'e kun waan kaleessa sagalee tokko taaneeti diina irra qabsoofnee diina ofirraa buusuuf yaallee jirra. Har'a nama kenna jennee namni nuti harka qabanne yoo diina nutti ta'ee haadha teenna haadha ulfaa abbaa kenna dhayaa nurraa rukutaa sammuudhaa nurraa rukutaa ajjeessa haadha ulfaa teenna irra ejjataa kan bira darbu ta'e mootummaa kaleessa irra caalee argame malee wanti mootummaa kaleessa irraan garaagarummaa nuuf qabu hin jiru iyyuu. Wallaggaa fi Gujii irra kumaandi poostiin hin qautaanaan Oromiyaa muluun kumaandi poostii taate ka'i jennee akka leessanii wal dhageenne tokkummaa kennaa yoo uummanni Oromoo wal jabeessanii tokkummaa kennaan ka'i jedhe mootummaa kanaa miti kama mootummaa dura mudatasantu ammallee mudata. Muummicha ministeeraa baay'ee nu jira waan jennu namoota akka kidaan mul'atiifa namoota baay'eetu jira waan ta'eef kaloosan keessa ammoo hawaasa keenyarra rakkoon uumamaa daraan itti hammaataa deemaa jira. Yoo akka dargaggeessaattis akka jaraataatis kumaandi poostii Wallaggaaf Gujii irraa akka ka'u ni balaaleffanna. Bakka Oromoon nagaan qabaannetti Itoophiyaan nagaan qabaattu. Jalqaba irratti assaayimentiin guddaa Oromoof nagaa buusuudha. Godinaalee lixa Oromiyaa fi Gujiin haala addeessaa keessa jiru jiran jiraattotni magaalaa Burraayyuu. Jiraattota gidduudhaa kanneen OMN fi yaada isaanii kennan jiraattotni godinichaa waggaa tokkooliif labsii yeroo muddamaa jalatti baanii galuu dadhabuun haala rakkisaa keessa turan jedhan. Yeroo dhiyoo as mootummaan tajaajila bilbilaa fi intarneetii cufuudhaan waan uummanni keenya keessa jiruyyuu quba akka hin qabaanne nu taasisee jiranii jiru. Dhimma kana irratti yaada gama mootummaan jiru dhaga'uuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne guutuun oduu kana akka nutti dhiyaata. Godinootni lixa Oromiyaa fi Gujiin labsii yeroo muddamaa jalatti erga kufanii waggaan tokko dabreera. Labsii yeroo muddamaa kana jalatti hawaasni nagaa rakkoolee jajjabduu keessummeessaa har'a ga'ee odeeffannoon irra deddeebiin godinoota kanarraa nu dhaqqaban ni mul'isu. Yeroo dhiyoo asitti godinoota lixa Oromiyaa keessatti tajaajilli intarneetaa fi bilbilaa erga addaan citee ji'aaf deema. Sababa kanaafis haala godinichi keessa jirtu qabatamaan beekuun dadhabamus godinichi ajandaa miidiyaalee hawaasaatti banaa ta'u argine. Odeeffannoowwan toora kanaan tamsa'aa jiran lubbuun namoota dabru ibsu. Godina addaa naannoo Finfinneetti jiraattotni magaalaa Burraayyuu haala godinichi keessa jirtu ilaalchisuun yaada OMN'f kennaniin yeroo kanatti waraanaan lixa Oromiyaa bulchuuf haalli mootummaan keessa jiru dogoggora seenaa ta'uu himu. Kumaandi poostiin Gujiif akkasuma Wallagga irratti waggaa tokko wayi ture uummanni baay'ee galuurree dadhabaatii jira. Akkasumas haadha ajjeesanii ijoollee irra teessisuun kan achitti baratamedha sirna wayyaanee keessa. Ammallee sanuma waan adda ta'e kan hin jirre uummanni qe'ee irratti uummanni halkanii guyyaa gara itti ba'uu dhabee uummanni rakkoon taane keessa jira. Kun akka gama kootti baay'ee kan nama gaddisiisudha. Gochaasuu kanneessaadha kan saba kana irratti gaggeeffamaa jiru. Sababii kanaatiif jecha namni baay'inaan kan beekamu godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Buraayyuutti baqataa jira. Kaan immoo amma akka nu wajjin jirru akka dhagaa jirutti gara Kamashiitti gara Gambeellaatti gadi baqataa jiru jedhame information akkasiiti kan nu ga'u. Waraanni achi jiru jechuudha. Daa'ima uummata namaa irratti inni jaajjaddaa fudhataa jira. Mootummaa amma sirna bara durii nu wayya jechuun dandeenya. Amma Oromoon irra turti sirna adda addaa nurratti raawwatamaa jira.
Rakkoo nageenyaa godinicha harkaa qabduun rakkoon hawaasummaa fi dinagdee akkasumas dhiittaan mirga namoomaa lammiilee irratti raawwatamaa jiru gocha saba mirga isaaf qabsaa'ee jijjiirama har'a jira jedhamu kana argamsiiseen maluu miti jedhan jiraattotni. Horii tirfachuun yaa fuutu bahee manatti deebi'uun galuun dadhabamaa jira. Daa'ima xiqqoo jaarsa jaarrolee namoonni manaa ba'anii humna waraana mootummaatiin karaa irratti kadu'aa jiranidha kan argaa jirru. Ba'anii galuu hin danda'amu. Namni buna isaallee akkaataatti ciratu dhabee rakkachaa jira. Kan qonnaa miti warreen daldala hojjetan mana baankii irraa liqii fudhatanii kaffaluun aafuuti halkan guyyaa manatti dursisaa jiru yoo suuqii isaanii dhimma isaaniitiif guyyaa tokko cufatanii gara ta'ee deeman jechuudha. Akka inni bahee miidiyaatti naasofneef akka inni bilbilee haala maatii keenya bilbilee gaafachuudhaaf illee karaatti maasa haala isaan keessa jiran hin beeknu. Tarii dhumaa jiru ta'ee jireenya irra jiru ta'ee shunkurtiin faan wantoonni ittiin nyaataa meerkurii ta'e jedhama godatti. Nagaan tokko hin jiru. Uummanni waan nyaatu dhabe niitoorkii balleessanii haati hiyyeessaa hin jiru. Abbaan hiyyeessi jiraachuu hin danda'u. Oromoon jiraachuu hin danda'u. Lixa Wallaggaa irratti yeroo kana hojjetaa jiran. Biyya keenyatti wanti ta'aa jiru namni tokko hidhameennaan utuu qorannoo irratti hin gaggeeffamin kan inni ittiin simatamu dullaadhaan. Warreen amma aangorra jiran kan dakaa kaasee tiksee aga baddaatti ol baase lubbuu aarsaa guddaa itti kaffaleeti. Kanaaf galanni uummataa, galanni maanguddoo, galanni qeerroo kanan turre kun baay'ee nama gaddisiisa. Imaanaa nyaachuudha akka kootti jedheen fudhadha. Mootummaa amma aangorra jiru kan fide dhiiga keenyadha. Inni kaan itti cabee, inni kaan itti du'ee, isa kaan amma ammaatti bakka jiru dhabnee mootummaa kana addanaa hin geenye. Mootummaan kun galata uummata kanaa, galata qeerroo kanaa dhiigaan lafa dhuksiisuu, dhiiga uummata Oromoo saree dhuksiisuu irraan kan hafe jijjiiramii jedhames wanta argame tokko hin jiru qabatamaatti. Adeemsi mootummaan itti deemaa jiru kun immoo biyya kana gara hin taanetti oofuu danda'a jedhan jiraattotni magaalaa Burraayyuu. Qabeenya akka itti laga isaa bunate dhala isaa jalatti guddisaa hin qabu. Manaa fuudhanii galgala dhaqanii ajjeesu. Kanaaf barattoonnis dararamaa jiru. Mootummaan biyya bulchu akka kanattiin uummata dararee boris itti fufeen uummata bulcha yoo jedhe kun gowwummaadha. Maaliif uummanni kaleessas dheengaddas dhiigaa arras dhiigaa jira. Mootummaan tokko immoo utuu uummata buqqisuu, utuu daa'ima ukichuu kutuu, utuu qeerroo qarree kaleessa qabsaa'ee isaan masaraa galche ajjeesanii bor tarkaanfannee biyya kana bulchinaan gowwummaa mootummaa kanaati. Haalli amma deemaa jiru kuni caalmaatti biyya kana gara wal fixuutti gara waraansaatti geessa malee waan furmaata ta'u miti. Dhiibbaa gahaa jiru kana godinaaleen Oromiyaa hunduu sagalee tokkoon balaaleffachuu qabu kan jiraattotni. Mootummaan labsii yeroo muddamaa fi rakkoo nageenyaa da'oo labsichaan uummata irraan gahaa jiru hatattamaan dhaabuu akka qabus gaafatamee jira. Barattootni godinaalee Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa irraa dhufuun magaalaa Naqamteetti baratan erga maatii keenyaan walitti dubbannee baatii tokko ol ta'ee jira jedhan. Barattootni OMN fi yaada isaanii kennan maatiin keenya waan keessa jiran beekuu dhabuun rakkoo qorqalbii cimaaf nu saaxilee jedhanii jiru. Kana malees gargaarsa maatii isaaniitiin waan barataniif sababa qunnamtiin citeen gargaarsa maatii isaanii dhabanii rakkoo hammaataa keessa jiraachuus himanii jiru. Yaada isaanii Tagaanyee Daaqaattu qindeesse. Nu barattootarraa rakkoo hamaatu gahaa jira. Neetworkii hin jiru. Walqunnamtiin keenyaa fi walqunnamtiin maatii keenya addaan citee jira. Maallaqa rakkanna handaawwatii koppii godhachuuf qarshii nu barbaada. Nuti garuu qarshii homaa hin qabnu. Maatiin keenyas nuuf erguu fi rakkoo adda addaatu isaan mudatee jira. Nuuf erguu hin dandeenye. Jii mana kiraayii nurratti gahaa jira. Waan kaffallu hin qabnu sa'aatii nutti dhufaa jiru kanatti. Maatii keenyatti akka itti himannu hin qabnu. Neetworkii nurraa badeera. Kana maleeyyuu jiraachuu dhiisuu isaaniillee homaa waan beeknu hin qabnu nuti. Rakkoo hamaadha godina Wallaggaa Lixaa keessa kan jiru akkuma walii galaatti. Konnekshinaa wal qabatee uummanni keenya miidhaa guddaa irra gahaa jira. Deebi'ee barattoonni as keessaa fakkeenyaaf ani barataadha rifti waaliin baradhaa waggaa sadeeffaa kaffaltii na gaafachaa jiru. Achi deebi'ee uummanni kiraayin irrattis ga'eera. Deebi'ee maatiitti himachuu fi akka isaan wallaallee konnekshinii jalaa cufate maatiitti himachuufis fira as keessaa hin qabnu namatti himan dhabnee baay'ee rakkachaa jirra jechuudha. Akka godina Wallaggaa Arfanitti rakkoo cimaa keessa jirra. Nuni barattoonni egeree abdii biyya kanaa jechuun dandeenya. Barataa jechuun
biyya kanaaf abdiidha, biyya kanaaf gaachanadha, biyya kanaaf irree cimaadha. Yoo dargaggeessi jiraate, yoo barataan jiraate biyyi kun jijjiiramuu dandeessi. Garuu haalli barataan itti barataa jiru yeroo ammaa kana yoo ilaalle baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Neetworkii duukaa wal qabatee barataan kan inni jiraatu hirkattummaadhaan hamma barnoota isaa xumuree danda'ee lafa dhaabbatutti maatiitti hirkatee jiraata. Yeroo ammaa kana immoo barattoonni maatii duukaa wal ergaa hin jiran sababii konneeshiniin baduudhaa wal qabatee jechuudha. Barataan rakkina guddaa keessa jira. Asumaan illee jechuudha. Manni barnootaa kaffaltii gaafatee barataan waan ittiin bilbilee uummata isaa maatii isaa marisfatu dhabee rakkoo guddaa keessa jira. Sababii kanaan immoo haalli baruu barsiisuu illee duubatti harkifatee jira. Maal nyaannee baranna, maaliin deemnee baranna, maal kaffallee baranna jechuudhaan barataan abdii kutannaa keessa galee haga barnoota isaa addaan kutuutti jira jechuudha. As naannoo Wallaggaa lixa Oromiyaa kanatti rakkoo gurguddoo yaada fi sammuu namaa baay'ee gara biraatti oofantu raawwatamaara. Amma nuti maatii wajjin wal arguu ji'aaf deemaa jirra. Waan isaan nun jechaanis hin beeknu. Amma kana immoo jiru ta'e hin jiran ta'e iyyuu obbolaan keenya lafa isaan jiranii hin beeknu. Nam tokko wajjin iyyuu quunnamtii qabnu nuti. Maatiin keenya waan keessa jiru tokko hin beeknu. Hin dhukkubsatanii, hin du'anii haa ta'u waan beekan tokko illee hin qaban. Nullee akkanuma unurra maatii keenyatu baay'ee yaaddaa baay'ee bo'aa jira. Maal isaan akka irra jiran hin beeknu. Nun isaanillee maal akka irra jiran hin beekanii baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Rakkoon nageenyaa godinaalee lixa Oromiyaa fi Gujii furmaata dhabuun sadarkaa mootummaan dhimmicha irraa fedhii qabaataa laata jennee yaadnurraa nu geesse jedhu jiraattotni godinaalee Oromiyaa garaagaraa. Jiraattota gidduudhaa kanneen OMN fi yaada isaanii bilbilaan kennan mootummaan fedhii fi nageenya uummataa eeguu qabaa jedhanii jiru. Adeemsa mootummaan itti jiruun inumaa rakkinichi godinaalee birootis akka babal'atu taasisaa jedhanii jiru. Shamsaan Ashuutu dubbise. Kana iddoolee adda addaatti haalli nageenya haala yaachisaa keessa galee jira. Kana immoo sababa dantaa siyaasaatiif jedhanii lubbuu namaatti taphachuudhaaf haalli godhamu kun waan fudhatama hin qabne. Oromiyaan lixaa fi kibba lixaa kun yeroo baay'ee uummanni Oromoo boru fudhata osoo jedhu uummanni kun baay'ee miidhame. Ummata kanarratti dhiibbaa akkasii godhuun kun Oromiyaa addaan bahaa fi dhiyaatti gidduutti addaan kutaniitiin shira ittiin uummanni diina duraan uummata Oromoo itti miidhaa turetu ammallee waan santu appilaayi ta'aa jira, hojiirra oolaa jira. Bifa kanaan haala kanaan amma uummanni yoo dhaga'ee waan kanarratti dabalee hin jedhu neetworkii balleessuu, ifaa balleessuu wantoonni akkanaa kun diinummaa guddaa. Fakkeenyaaf naannoo lixa Oromiyaa Gujii fi Wallagga naannoo Booranaatti amma immoo dhiyeenya kana Harargeef gama Cinaaqsaniin haareetti lola eegalchiisuun asiin hara wallootiin naan Afaarii fi aanaa baatii wal jidduutti lollee eegaluun hangam takka siyaasaaf jaamee nageenya uummata akka booraa jiru nama agarsiisa. Mootummaan wanta kana tokkoffaa callisee ilaaluun baay'ee wanta nama aarsu nama jibbisiisudha. Lammaffaa immoo sanarra haala nageenyaa qabanii jala sanaaf sagalee ta'uudhaa qabu jedhee kan yaadaa ture garuu amma wanti sun ta'an jirunna kun lamman isaayyuu nama aarsa. Haala uummata kana irratti diina godhanii uummata san miidhanii uummata kana gargar baasuudhaaf uummanni akka walitti uffatu godhuudhaaf diinoosaayidii raawwataa jiraachuu isaanii mallattoo agarsiisa malee biyyoota Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru naannoo Hararittis Dirdaawattis wantoonni akkanaa kun hojiirra oolaa jiranii uummanni hin du'a namni abbaa kanaa jedhu jiru namni waan seeratti nama dhiyeessu hin jiru. Abdummaan babal'atee biyyattiin diigamuus deemaa jirti. Garuu uummanni Oromoo ammas taanaa wal dhaggeeffatee Wallaggaa yeroo rukutamu Shawaatii dhiigu Shawaatii yeroo waa ta'u iddoo biraatii walii birmachuun dirqama barbaachisaadha. Amma waliin birmatu taanaan garaagarummaan xinnoon qaawwii xinnoon amma uummata keessatti argame taanaan gara fuulduraatti akkamitti akka waliin deemnu akkamitti akka waliin hojjetamu baay'ee rakkisaadha. Gama hawaasaatiin hawaasni burjaajii mootummaan beekaa uumeef kanaan burjaaja'uu dhiisee akkuma duraanutti beeku tokkummaa isaa jabeeffate qaama immoo nageenya isaa booreessuudhaaf halkanii guyyaa fiigu kana dura dhaabbatee maqaa amantiitiin ni dhufan walitti buusuuf maqaa sabaatiin ni dhufan maqaa gosaatiin ni dhufan kan hunda akkuma duraanuu fashaleessaa biyyatti harkatti fashaleessaa yoo deeme waan isaa malu harkachuudhaaf sirnaa fi sansankaasatii fi kanan tarsiimoonnis jabaatee manna kana tokkummaa isaa jabeeffachuu qaban jaa. Bakka jiru bahaa dhihaa kaabaa kibbaa walitti iyyee wal dhageeffatee yeroon ittiin wal ceesisuu danda'u yeroo kana waan taateef uummanni keenya ka
bahaa fi jiddugala Oromiyaati fi kaaba Oromiyaa jiru komaandi poostiin irra ka'ee uummanni saffisaan hawaasatti makamee Oromootti makamee uummanni akka socho'u godhuudhaaf uummata kana baraarsuun dirqama mootummaan danqamee sa'aatii kana saffisaan naannoo sana uummata irraa waraana kaasuu qaba. Abbaan dantaa kanaa gahee abbummaadhaan qaama mootummaatiin waan kana dhaabsisu dhabameetii miti itti heeyyaameeti malee kan uummatatti tolfamaa jiru. Mootummaa waan kana gadi fageenyaan amma laalee tarkaanfii barbaachisaa akkanaa kana tarkaanfii akkanaa barbaachisa jedhee humnaan deemu osoo hin taane gama walta'iinsaatti yoo deeme irra furmaata. Baay'ee ulfaataadha. Maybe mootummaan ofiisaatii taayitaa isaa tursiisuutiif jedhee wanta inni fayyadamu baay'eetu jira. Garuu uummanni keenya sana irratti dammaqee walii isaatiif jireenya walii isaatiif lubbuu walii isaatiif dhaabbatee falmuutiidha malee kan inni qabu gar tokko bu'ama gar tokko kolfuu jechuun yeroo asii rukutamaatiif dhiiguu qabaa jedheena kan hin yaadu. Paartiin biyyaalessaa Oromiyaa Paabaa'oon waajjira banachuuf sochii wayita taasisuu qaamolee mootummaan danqamaa jiraachuu beeksise. Qaamoleen mootummaas gocha akka kanaa irraa dhaabbachuu akka qabanis hubachiisanii jiru. Abdii Tufaa dabalata qaba. Paartiin biyyoolessaa Oromoo akka fedha isaatti waajjira banatuu fi uummata wajjin akka hin mari'annee fi danqaa fi dabni irratti raawwatamaa akka jiru ibsame. Barreessaan olaanaan paartichaa obbo Muhammad Ahmad Bilbilaan OMN'f yaada laataniin godina Booranaa fi Gujii akkasumas Baalee keessatti murni mootummaan bobbaasee shira adda addaa nurratti raawwateera jedhanii jiru. Hooggansa olaanoo koree gidduu jaarmaa kennaa keessa namni afur Booranaa irraayi. Isaan ammoo ijaarsa isaanii itti deemaa turan haga mooyyalee gahutti dhagaan sun ammoo amma waajjira isaanii saaqachuudhaaf gara yabeelootti nu affeeranii turani. Affeerraa isaanii irratti hundoofnee waajjira keenya saaquudhaaf torbeen dura kan nuti ijoolleen sun waajjira saaqatanii nuti oofishaalii waajjira keenya inaugureet gochuudhaaf garas bobbaanee irratti ammoo gaafuma nu galgala achi geenne waajjira duraan isaan kireeffatanii jedhan humna nageenyaa itti erganii galgaluma san abbaa qabeenyichaa sodaachisanii akka inni yaada jiru goonsisanii. Bariisan ijoolleen hatattamaan ammas waajjira biraa nama biraa irraa kireeffatanii waajjira isaan kireeffatanii hogguu isaan taappellaa jarmaa itti maxxansuudhaaf jedhan ijoollee taappellaa maxxansaa turanii fi taappellichas wal qabatanii ugguranii sana muuda isaanii dhabne. Halkan ammoo akka nuti irraa qabee humni waraanaa hoteela nuti bulle marsee ture akka carraa ta'ee jeneraalaa wajjin jiraachuu kennaaf nutti hiikuu hin dandeenye. Sana booda naannoo waajjiraatti hogguun konkolaataa fattee gara waajjiraan deemuudhaaf deemu konkolaataa kiyya ugguranii turanii. Humna tikaa motorsaayikilii shannatti bobbaasanii motorsaayikilii narra maraa ture. Akkasuma immoo dhagaadhaan konkolaataa irratti cabsuu fi yaaliin taa'amee ture. Sana booda nuti kallattii keenya jijjiirree akka nama gara mooyyalee deemuu taanee karaa biraatiin jalaa gara Bulee Horaatti qajeellee. Gaafa nuti akkas taanu gara mooyyalee irraa ammoo xiyyoon miseensi keenya nu bilbilee hoteela duraan jeneraal gaafa garas deeman bulan akka ittiin kireeffamne jedhanii lafa jala dhaamti dabre. San qofaa miti humna waraanaa kanatti bobbaasanii turanii sanis poolisoonni gosaanis namni akka walitti bu'uuf deemu argaa jiranii walafoo dhaabatanii akka carraa ta'ee wanti Booranatti mudate kana fakkaata. Paartileen siyaasaa fi miseensonni paartichaa gochaa humni biyya bulchaa jiru isaan irratti raawwataa jiruun dallansuu keessa galuu irraa akka of qusatus ibsanii jiru. Jijjiirama fiduudhaaf qaanqee bilisummaa sana kan amma sabni keenya irra dhaabatee waa jechuudhaaf yaalaa jiru sana fiduun danda'ameera. Amma ammoo wanti ta'amuudhaaf deemu faallaa sanii akkamitti ugguranii akka hawaasa kana bakkuma duraan tureetti deebisuudhaaf yaalamaa jira. Sochiileen amma paartileen siyaasaa keenya gochuudhaaf deeman kallattii hundatti karaa deemanitti ugguramuu jiranii. Uummanni bal'aan keessaayyuu dargaggoonni tooftaadhaan sakaallaa isaan mudataa jiru hulluuquu akka qabanis obbo Muhammad dhaamaniiru. Jilli aangawoota olaanoo Koongireesii Federaalawaa Oromoo imala isaa gara godinaalee Baalee Arsii fi Arsii Lixaatti taasisuu itti fufee jira. Jila kana gadab hasaasaatti uummanni kumaatamaan lakkaa'amuu bahee simate. Namoota jila kana simatan gidduudhaa kanneen OMN fi yaada isaanii kennan qabsoo wareegama qaaliitti kafalleen olaantummaa murna TPLF dhabamsiifne jedhanii jiru. Qabsoo wareegama qaaliin asiin geenye fulla'iinsan bilisummaa akka fiduu filannoo bara kanaaf qophaa'aa jirra jedhanii jiru. Uummanni akkuma dammaqinsan bahee gameeyyii qabsoo Oromoo simata filannoo kanaaf wantoota barbaachisan maraa qophaa'uu akka qabus dhaamanii jiru. Uummanni Oromoo qabsoo asiin gahee hanga jijjiirama waaraatti ceessutti of duuban deebi'uu jedhanii jiru. Garaagaratti irra deebi'aa jilli kun imala isaa naannichaa itti fufuun bakkeewwan garaagaraatti uummata waliin mari'ataa jira. Abrahaam Birootu gabaase.
Jiraatotni godina Shawaa Lixaa Naayiluu Galaan filannoon yeroodhuma isaatti filatamuu qaba jedhan. Filannoo achi dheeressuus ta'ee ganna keessa taasisuuf murteessuun sirrii miti jedhanii jiru yaada OMN'f kennaniin beenyaa shiramuu yaada isaanii qindeessee jira. Socho'uus hin qabu filannoon keenya eeguma sanatti nu gaggeeffamuu qaba. Maaliif nuni waa baay'eedhaaf isa eenna filannoo sana gubbaa irratti. Filannoon sun darbeera taana maal qindeessuudhaaf darbee laata? Maaltu hojjetamuuf jira laata? Sababa utuu hin qabaatiin filannoon kun darbee jechuun uummanni keenya ammas reebamaa, cunqurfamaa, hojjetaan illee amma waajjira hin teenyetti inni uummata keessa deemee hojjetullee akka hin hojjennetti haga ta'u ta'aa jecha. Kanaaf iddootti nuu deebi'uu qabaa jenneetu dubbanna nun. Uummata Oromoo dhumaa jiru otoo arguu, uummata Oromoo dararamaa jiru otoo arguu, inni filannoo kana achi butuu jechaan akka kootti baay'ee miidhaa guddaadha. Nuti qeerroonis ta'e qarreenis ta'e uummanni Oromoo kan tasgabbaa'ee eeggachaa jiru filannoon kun nuu dhufe jedheeti kan eeggachaa jiru gammadee kan of qabeetii jiru otoo uummanni Oromoo miidhamaa jiruuti filannoo kana geenyaadha hundi keenya kan obsine eeggachaa jiru. Kun immoo naa filannoon kun achi siqu jedhu akka kiyyatti baay'ee tokko natti dhaga'ameetii jira. Filannoo geggeeffamu sun immoo mirgatti uummanni sagalee isaa kun nuu ta'a inni kun immoo nuuf hin ta'u. Dhaabni kun nu miidheera, dhaabni kun immoo nu fayyadeera, nu fayyada jedhee yaada isaa dhiyeeffatu. Morkattootaaf dhiibbaa qabadhee yaadan. Waqtiin sun hawaasuma waliigala biyya kanarratti waqtiin isaas yeroo ulfaataadha. Haalli achi siqe kunis yeroo ulfaataadha. Filannoon kun siquunsaa sirrii mitiin jedha. Maaliif wanta sirrii hin taaneef uummanni keenya akkuma ammaa kana burjaaja'aa jira wanta ta'eef amma sinuma burjaaja'a. Filannoo kana immoo kan inni butee fi dhimma isaatiif jecha bute yoo ta'e malee filannoon kun bakka isaa duraatii irraa siquun qabuun jedha. Filannoon amma kana fagaachuun isaa sirrii miti. Otoo namni keenya utuu hin du'iin oole, otoo barataan keenya mana barumsaatti utuu hin du'iin oole, utuu hin reebamiin oole, bakka yoo achi siqeyyuu biyyi keenya tasgabbaadha waan ta'eef suutannee filannee hin dandeenye. Kanaaf achi fagaachuun isaa kanaaf hin xaqawwame kakootti. Yeroon sun yeroon qote bulaan itti misoomudha. Misooma guddisaan kan mootummaa filaa jiru immoo qote bulaadha. Sa'aatii misooma jeequdha sa'aatiin sun. Otoo saasitti dhiyaatee baheessa. Oduu xumuraatiin taphataan kubbaa kaachoo beekamaan Koobii Biraayant balaa helikopteraan du'uu ilaalchisee jaalattootni isaa gadda itti dhaga'ame ibsaa jiru. Balaa kanaan lubbuun mucaa isaas darbee jira. Guyyoo Waariyoo gabaasaa maddeen garaagaraa isinitti hima. NBA superstar Kobe Bryant, 41 years of age. Taphataa kubbaa kaachoo beekama Kobe Bryant itti aansee xiqqaa guddaan nama mata qabatanii hiikkisanii boo'uufii jiru. Bryant namganna 41 kubbaa kaachoo taphachuun beekama. Garee biyyaaless kubbaa kaachoo irraa hanga yeroo 12 miseensi garee tana ta'e taphachuu irra jalqabe yeroo 18 oliifillee taphata beekama kubbaa kaachoo jedhamuun badhaafama. Obboleessi Shaariyaaf Shaayat Bryant abbaa ijoollee afurii yoo ta'u, Giyaan, Naataaliyaa, Biyaankaaf Kaabbira turan. Giyaanaan tapha kubbaa kaachoo kawarri Kaima taphatilaaluuf abbaa waliin imalirra dojirtu xuyyoori isaa yaabbatanii turan funnaaniin laf waraanuun abbasii dabalatee namoota shawwaliin laf dhugaa godaan. Namni kun karaan konkolaataa ka magaalaa Los Angeles keeddaan cufame jennaan dafee lafitti deem dhaqqabuuf xuyyoor dhuunfaa yaabbatee qilleensi kuroophaat. Adoo gunfagaatiin xuyyoori warra cacaacabuun intalisa daganni 13 Giyaana fudhatee laf dhugaa godaan. Poolisoonni koonya Los Angeles qorannoon hangaa'ota federaala waliin gaggeeffamuu waan jirtuuf uummata qorannoon tun xumuramtutti bakka balaan sun dhaqqabirra akka fagaachuu qaban gaafatan. Diqqeennumaan maqaaf gurri isaalleen addunyaa guutirraan kadhangala taphataan kubbaa kaachoo huwwam kanaan dinqisiifattootaaf qabeen dhuugalloora. Dooti sana medduu rifachiifte warri ispoortii jaalatuuf bulchooti biyyattii illeen cufa akka jaba faarsanii boo'uufii jira. Jara kan keessa pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Obaamaan nami dorgomi kubbaa kaachoo keessa namcuuf caala goli dhuugalchuun beekan Biraayant nam jaba dorgomi caala namummaa isaatiin faarsan. Sila jireenyi isa qalammeessoo kanami dorgomi keessa bajiraatu jalqabuu jira. Biyyeensi isa bilattu jedhuun kabajnam gurraacha kana qabi
fayyoo beeksifatu. Pirezidaantiin Ameerikaa hammaan tanaaf Doonaald J. Tiraamp erga yeroo 2-3 fuul feesbuuk isarra qoreentuun oduu akka malee hamtuuti anaaf jaartiin tiimilaanaan jabdu gaddeen nam kan waliin dhabnerraa fajechuun barreesse. Taphattooti kubbarkaatiif miilata warra Ameerikaa Toomi Biraadiliif taphataan dorgommii hookii Ameerikaa Waayine Giraates turrifannoot qofa don taane waan nan bakassaatii yoo jedhani akka gabaasi raadiyoonni Sagalee Ameerikaa mul'isu warri dorgommiin adu daawwachuuf deemu karaa dusun irratti argame istaadiyoomii guutanii hoobe jecha faarsa turanii jedhe. Hammaleellee gareen kubba miila Ixaaliyaanis Miilaan nam ispoortii jaba qalbiteen keessan baanee yoo jettu nami kumedduulleen akkuma kan istaadiyoomii kilabii hoobeen itti taphatta dilla Los Angeles jirtutti argamu yiqqifatanii boo'uufii jiru. And he talked to the camera as though that camera was LeBron. kabajamtoota daawwattoota OMN oduun sa'aatii kanaa kan hanga ammaa ture sagantaaleen OMN afanitti oofuu daawwadha.